Akkam jirtu daawwattoota OMN dabaree odduu irra geenye irraa oduu sa'aatii kanaa kan isinitti himanii yoon ingadaati. Mootummaan dhugaa saba Oromoo bakkatti deebisuuf yoo hojjete wayyaa jedhu hayyoonni akkaataa amma deemaa jiruun ODP'n gurmuu hammeenyaa malee abdii sabaa ta'uu hin danda'u jedhan. Haala mootummaa fi biyyatti jirtu ilaalchisuun odeessi miidiyaalee hawaasaa maal jedhaa Abrahaam Tasanitti. Hayyuun siyaasaa Profeesar Mararaa Guddinaa haala amma dhaabni Oromiyaa bulchuutti jiruu fi akka itti darguun beekaa Oromoo yeroo sanaa Dr. Hayilee Fidaa nyaateen wal fakkeesse. Rogeessi miidiyaa hawaasaa Gammachiis Baalliijiloo jecha Dr. Mararaa kana fayyadame. Mangistuu Hayilamaariyaam Abaa Caadaa jedhee warraaqsa kan barsiise Dr. Hayilee Fidaa yoo ta'u, dhumarra Dr. Hayilee Fidaa kan nyaate sirna Mangistuun hoogganu darguudhaa jedhe. Ammas jijjiirama kanaaf wareegama kaffalee OPDO aangootti kan fide qeerroo Oromoo yoo ta'u, qeerroon dhiibamee jijjiirama keessaa bahee jiraa jedha. Dubbiin yoom bade jedhee waa sadi kan lafa kaa'e ogeessi seeraa Dr. Henook Gabbisaa tokko wayita qabsoo Oromoo jaarmiyaaleen siyaasaa abbaa itti ta'an, lama wayitaayyoonni magaala keessaa qabsoo ummataa abbaa itti ta'anii fi sadaffaa wayita ummata lagaan qooduun eegalamee jedha. Ammayyuu carraan jijjiirama kana baraaruu jiraachuu kan eeru Dr. Henook Gabbisaa jijjiirama keessatti qeerroo dabaluu yookiin dammaruutu falaa jedhee jira. ODP'n abdii tokkitti Oromooti moo gurmuu hammeenyaati jedhee kan gaaffiin barruu eegale Baabsaa Tuulaa tuutni ODP jedhee of waamuu saba tuffachuurraa kan ka'e ana malee abdiin Oromoo hin jiruu jedha. Kun tuffii sabaaf qaban qofa osoo hin taane hubannoo gadi aanaa waa'ee Oromoo irratti ODP'n qaburraa maddaa jedhee jira. Gadaamessi Oromoo isaan qofa Oromiyaaf hin kennine jarri waaqarraayis hin dhufnee jedha Baabsaan. Dhugaatti immoo jarri tuuta hammeenyaaf gurmaa'an malee warra abdii sabaa ta'uu danda'an miti jedha. Gochi warraa diina jala galanii saba salphisuu, guyyaa adiin saba saamuu, gandaan saba keessaa ba'an qoodanii weeraruu, olola dharaa ilmaan sabaa irratti gaggeessuu, soba facaasuu, afaan fajjii afuufuu kana hammeenyi caale jiraaree jedha. Tuutni hammeenya muuxannoo gaarii godhatee ittiin wal muudu akkamiin abdii sabaa ta'aa jedha Baabsaan. Namoota ilmaan sabaa gara jabinaan fixaa fichisiisaa ba'an walitti guuranii abdii sabaa ta'uun waanuma takkaa hin mallee jedhee jira. Jidduu kana fuulli feesbuukii isaa jalaa ugguramee kan haaraa banachuun as ba'e Injinar Ayyala Dagaagaa kana booda OPDO haaromsuun waan ulfaatu natti fakkaataa jedha. Kaleessa OPDO'n carraa riifoorm of gochuu kan argatte Oromootu itti siqee xiqqoo gargaare kan jedhu Ayyalan har'a namni Oromoo ta'e siyaasa OPDO'tti waan siqunatti hin fakkaatu jedha. Dubbiin mataarraa baddee kan jedhu Injinar Ayyala Dagaagaa falaasamni ministirri muummee OPDO ittiin cuubuuf deemuu Oromoo kan hawwatu miti jedhee jira. Ijoolleen keenya wanti isaaniif hin galle waan gaarii yoo hojjenne ni filatamnaa jedhanii yaadu kan jedhu Daanyee Si'aa isaan caalaa impaayera kana kan tajaajilu ni jira kumaatamaan jedha. Dalaguu kan qaban dhugaa Oromoo bakkatti deebisuudhaa jedhe Daanyeen. Odeessa ODP keessaa bahe jechuun barreeffama dheeraa kan maxxanse Yaayyaa Bashir Boruu Barraaqaa waan deemaa jiru uummanni haa baruufin kana barreessaa jedha. Kan lammataa adeemsi ODP'n sabboontota of keessaa moggaatti baasuuf godhu keessattuu wayita alagaan nurratti duulaa jiru kanatti eenyuyyuu caalaa ministira muummee kana Oromoo irraa fageessa. Kanaaf karaatti deebi'uu wayyaa jedha. Odeessi Yaayyaa Bashir kan ODP keessaa jedhu kinooti. Qaamni amma koree qindeessituu mootummaa naannoo Oromiyaa jedhamee aangoo olaanaan kennameef warra kana afranii jedha. Maqaa dha'uudhaan warra kanatu Oromiyaa akka garaa ofii naannessa. Siyaasa, muudama, nagaa Oromiyaa warra kanatu akka fedha ofii murteessaa jedha. Kaabineen naannichaas ofumaaf malee aangoo harkaa hin qabu jedha. Warri kun dantaa ofii malee du'aa fi dararaa Oromoo warra dhimma hin qabne. Sirni naftanyaa osoo as deebi'ellee warra amiin jedhee fudhatu jedha. Warri kun warra hooggansa obbo Lammaa fi Xaayibaa irratti duulaa bahee fi ministira muummee dogoggorsiisaa ooluudhaa jedha Boruu Barraaqaa. Oromootiyya jechuun kan muudama hooggansa ODP keessaa qeequun eegalu Jawaar Mohammad warri sirna wayyaanee keessatti agaazii masakee uummata ficcisiisaa ture haaromsa Lammaa Magarsaatiin harca'ee maqaa gorsaa fi barnootaan moggaatti kaayamee ture tibbana taayitaan dabalamee fi bakka hedduutti ramadamaa jira jedha. Akeekni muudama kanaas jedha Jawaar sirna abbaa irree haaraa maxxantummaa nafxanyaatiin ijaaruuf yaadamu keessatti muuxannoo duraaniitiin uummata akka cunqursaniif jedha. Osoo jarri kun hidda gadi fageeffatiin ofirraa faccisuu qabduu jedha. Maqaa fi yakka isaan raawwatan bakka itti amma ramadamanii jiran nuuf eeruu itti fufaa jedhee jira Jawaar Mohammad.
Gara oduutti aanutti ceena. Yaada walitti baquu Adawaawwan ammaan kanatti jiru adda bilisummaa uummata Tigraay kan hin fudhanne ta'uu miseensi koree hojii raawwachiiftuu addichaa fi kan Adawaawwan obbo Geetaachoo Raddaa himan. Obbo Geetaachoo Raddaa BBCf yaada kennaniin Adawaawwan haala ammaa itti jiru keessatti gara walitti baquutti deemuu waan jedhu Hiwaat hin fudhatu jedhaniiru. Garaagarteen miseensota addichaa tokkummaa kaayyoo irratti jiru bal'aa ta'uu walgahii tibba darbee irratti ibsamuu eeranii garaagarteen sun ergasii yoo bal'ate malee hin dhiphanne jedhan. Haala kana keessatti wanti walitti baquu miseensota Adawaawwan jedhu adda bilisummaa uummata Tigraay biratti fudhatama hin qabaatus jedhaniiru obbo Geetaachoo Raddaa. Gara oduuwwan irreechaan wal qabatanitti wayita ceenu ammoo irreechi hora Finfinnee bakka itti deebi'uun Oromoon magaalaa Finfinnee irratti abbaa biyyummaa qabu deebifachuuf tarkaanfii jalqabaatii jedhan hayyoonni Yuunivarsiitii Wallaggaa. Hayyoonni Yuunivarsiitichaa OMN'f yaada kennaniin uummanni Oromoo aasxaa fi mallattoo fedhe qabatee daangaa hanga daangaatti bahee irreeffachuu qaba jedhan. Nageenya irreechaa eeguun ammoo hunda keenyaatis jedhaniiru. Riippoortarri keenya Taganyee Daaqaa yaada isaanii nuun ga'eera. Hayyoonni Wallaggaa Yuunivarsiitii sirna irreechaa waggaa 150 booda aarsaa dhiigaa fi lafee uummata Oromootiin deebi'ee handhuura magaalaa Oromiyaa Finfinneetti kabajamuun geenya isaa amansiisaa gochuun ga'ee uummata Oromoo maraati jedhan. Isaa lagaan waggaa 150 irraa raawwate deebi'ee eenyummaa Oromooti deebi'ee dagaaguu eenyummaa Oromooti waan ta'eef waan baay'ee nama gammachiisu waan baay'ee namatti tolu. Seenaa Oromoo keessattis ta'anii kun iddoo guddaa waan qabachuu qabudha. Deebi'ee waggaa 150 booddee iddoo keessumaa Finfinnee magaalaa Finfinnee kan keenyummaan isaa kan keenya ta'uu isaatiif mataa isaa agarsiistuu tokkodha jechuudha. Irreechatti deebi'uun ta'eef baay'ee nama gammachiisa. Handhuura Oromootti kabajamuun isaa gaarii ta'ee maal keessa darbee dhufe jennee yeroo kaafnu lubbuu hedduutti darbee sakka meeqatu irraatii buqqa'ee inni kaan immoo eessa buuteen isaa badee inni kaan dhukkuba horatee inni kaan laamsha'ee inni kaan maatiillee gadhiisee inni kaan immoo du'aaf jiraataallee hin beekne daa'imaatii kaasee manguddoota waggaa 120 kaasee dubartii ulfa garaatti baatu garaa ulfarraa kaasee tamma nama waggaa 120tu lubbuu isaa keessatti dabarse. Kanaaf aarsaa sanatu faca'ee marge. Irreechi kun achitti kabajamuun isaa kan Oromoon barbaadu keessaa tokko abbaa biyyummaa isaa kanneen mirkaneessan keessaa tokko waan ta'eedhaaf wanna akka salphaatti ilaalamu miti. Oromoon aasxaa isaa qabatee bakka irreechaatti yoo argame sodaa fi rakkoo tokkollee hin qabu. Qaamni kana daangessuu barbaadu yoo jiraate dafee harka isaa sassaabbachuu qabaa gaafatan. Waa qabatamee ba'uun qabu aasxaan alaabaan kana qabatamee ba'uun qabu jedhama. Inni kun akka hin gonneef cuuphanii akka hin jiineef immoo urgufuudha. Mirga jedhameera. Ayyaana isaati. Ayyaana koo bakka na bo'an jiru qabadhee ba'uun kan kooti. Kana qabattee hin jechuun mirga namaa daangessuudha bara. Kanaaf wanti sodaatamu hin jiru. Alaabaa kan na ibsu hundaan qabadhee ba'ee jedhe. Mirga namaatti amma muudetti karaa uummata irraa booyi mirga namaatti wanta bu'uuraa of eeggachuu qabna. Karaa mootummaa isaanii immoo kana uffattee baate kana qabattee baate jedhama ta'an sirni sun nagaan akka hin geeffamne mootummaan ofiisa dirqan uumee jechaadha kana. Sanaafi kan dhiigni dhangalee uummanni Liiban uummanni Ada'aa uummanni Gullallee kan hora kanarratti dhiiga isaa dhangalaase alaabaa sana fiduudha. Alaabaa sun mallattoo birmadummaa Oromiyaa fi bilisummaa Oromooti. Kanaaf aasxaan sun labsii irratti bahee labsii heera mootummaa irratti ba'ee ilaalcha kamiyyuu nagaaf nageenyaan calaqqisiisuu ilaalcha kamiyyuu qabaachuu kan jedhu suni mirga dimookiraasii waan ta'eedhaaf kabiraan mooyyuu sirna federaalaa mirkaneessuudha waan ta'eedhaaf alaabaa sana yookaan immoo aasxaawwan kanneen biroollee kan isa fakkaate kan eenyummaa isaa ibsu kan uummanni sammuu isaa keessa jiru yoo fudhatee ba'e rakkoodha jedhee si yaadu. Mootummaan waan dhaga'uun barbaa kenne kana dhaga'uudhaaf obsan qabatan rakkina guddaa jiraata jechaadha. Irreechi mataan isaa nagaadha waan ta'eef nageenya bakka irreechaa kan eegsisu qaama nageenyaa qofaan osoo hin taane uummata Oromoo mara irraa dirqama guddaatu eegamaa jedhan. Uumamaan uumaa galateeffachuu deema waan ta'eedhaaf uumamaan uumaa kabajuu deema waan ta'eedhaaf uumamaan uumaa waaqeffachuu deema waan ta'eedhaaf waan hunda karaarraa narraa jallisee dheetu ofiisaa dura inni qabatee inni irreecha deemu nagaa ofiisaa buusuu qaba. Wanni fedhaa ta'u dhoksuu qaba. Fakkeenyaaf amma foolletti dhiisuu miti. Poolisii Oromiyaattis dhiisuu miti. Poolisii Federaalaattis dhiisuu miti. Dur yoo uf bilisoomsite bilisummaa isa biraarraa fedda. Uf nagaa sammuun kee keenya hundi yeroo deemnu nagaadhaaf deemna waan ta'eedhaaf gonkuman nagaa yaannee
nagaa sana qabanne nagaa sana fiixaan baasuudhaaf tarfaasa keenya milkeessuudhaaf jecha hundumtuu nageenya buusuun dirqama isaaf ta'a. Nuti kan falminu mirga keenyaaf akka ta'e eenyummaa keenyaaf akka ta'e mirga namaa dhiibuudhaaf akka hin taane kan agarsiisu qaba. Qeerroon immoo kanaan beekamaadha. Qeerroon godina Baalee aanaa Agaarfaa ka'umsa godhatan irreecha hora Finfinnee irratti hirmaachuuf imala miilaa eegalaniiru. Imala isaanii guyyaa sadaffaatiin magaalaa Gada Basaasaa ga'uun isaaniis beekameera. Oromoon qe'ee irraa dhiibametti irreeffachuuf carraa argameen gammachuu isaaniitti dhaga'ame ibsachuuf miilaan deemaa jiraachuus miseensonni jila kanaa ibsaniiru. Abdusalaam Hassan bal'inaan isinitti hima. Godina Baalee Agaarfaatti qeerroon ganda shanakka 10 irreecha hora Finfinneef wal gurmeessuun miilaan imalaa jiraachuun ibsame. Jillee ganda shanakkaarraa miilaan gara Finfinneetti imalaa jiran yaada bilbilaan OMN'f kennaniin Oromoon qe'ee irraa dhiibametti waggaa 150 booda irreecha irreeffachuuf carroomuu isaatiin gammachuu keenya ibsachuuf miilaan gara hora Finfinneetti imalaa jirra jedhan. Hayoon keenya inni jalqabaa ayyaanni keessattuu bara kana ayyaana bara darbeetiin adda waan ta'eef jaarraa 150 addaan cite deebi'ee har'a haaru bara 2012 kana keessatti kanaan wal qabatee muummichi keenyalleen yeroo gabrummaa irra kan ture irraa kan jedhamee humneen haarayni irra qabachuudhaaf gammachuu guddaan dhagahameeti antichirraa nufaan imaluudhaaf hagga Finfinnee deemnee kaayyannee kaane. Maqaan kiyya Muhammad Musaa jedhama. Godina Baalee aanaa Agaarfaa ganda shanakkaa irraa deemne. Adeemsi kaayyoo kanatti kaayyeeffannee jaarraa 150 kallattiidhaan Oromoon kaleessa hayyuun keenya du'aa ture kallattiin jeeqaan keenya dhumaa ture. Amma bara 2012 kanatti kallattiidhaan kaayyoo nuti kallattiidhaan qilaancidhaan magaalaa kana kallattiidhaan kaayyoo kana galmaan keenya jennee kiiloomeetira dheeraa kana kallattiidhaan deemnee kallattiidhaan injifannoo kana agarsiisnaa jennee kaanee. Qeerroon kunneen fulbaana 12 nama 10 wal gurmeessuun imala keenna jalqabne kan jedhan afur adaabaa erga gaaniin booda waan dhukkubsataniif of duuba deebisuuf dirqamneerraa jedhan. Kanneen hafan jaha immoo hanga oduun kun qindaa'utti magaalaa Gada Basaasaa dhaqqabaniiru. Jalqaba namni nuti aanaa keenyarraa kaane nama 10 keessaa namni 4 dhukkubsatee fayyaa dhabeeti kan jalaa deebi'e. Adeemsi kallattiidhaan nuti aanaa keenyarraa kalaattiin barreeffannetti kan nama 10 keessaa namni 2 fayyaa dhabee namni 4 kallattiidhaan wayita adaabbaa keenya jirruma keenya baafnee kallattiidhaan gara godina keenyaa deebine. Magaalaa Dodolaa fi Hasaasaatti qeerroowwan kanaaf simannaan taasifamus himanii jiru. Yeroo magaalaa Dodolaa dhufnu magaalaa Dodolaa keessatti waajjirri bulchiinsa magaalaadha. Haalaan nu simatanii dhalaallee nu barreessanii baay'ee dhawanii nu kennanii jiranii hedduu isa tolfannaa. Amma cirraa kaanii dhugaa wayita asaasaa keenya amma miila kana seennee dheeroon asaasaa dikkii walitti gammadee kanatti simatee baay'ee simatee aga miisaa dhiisnyaa jina jedhanii gaa jiran jechuudha. Anumatti aansuudhaan keessattuu namoonni amma deemaa jiran kun yeroo magaalaa asaasaadhaan magaalaa asaasaa geenyutti yeroo magaalaa asaasaadhaa haala gaariidhaan isaan simatanii ammas kan waliin jiran ruumarsanii jira jirani. Qeerroowwan kunniin kiiloomeetira 450 ol miilaan imalanii hora Finfinneetti irreeffachuuf karoorfatanii socho'aa jiraachuudha kan dubbatan. Haaluma wal fakkaatuun qeerroon godina Jimmaatii kaanis imala miilaa gara hora Finfinneetti taasisan itti fufanii jiru. Qeerroowwan kanneeniif magaalaa Walqixxeetti simannaan akka taasifameefis odeeffannoon arganne ni mul'isa. Gara oduuwwan itti aanutti ceena. Humni nageenyaa magaalaa Dirree Dhawaa uummata haqummaan tajaajilaa hin jiru jedhan jiraattonni magaalatti. Jiraattota gidduudha kanneen OMN'f yaada isaanii kennan caasaan nageenyaa magaalaa Dirree Dhawaa qaamolee ergama biraa qabaniin kan guutamedha. Taateen yeroo yerootti magaalatti keessatti mul'atu kanaaf ragaa gahaadha. Mootummaan hatattamaan qoratee sirreessuu qabas jedhan. Koree bittinneessaa magaalaa Dirree Dhawaa kun diigamuu qaba. Domoozin inni fudhatu mootummaa Dirree Dhawaatti kafala. Isaanii kafala garuu hojii inni hojjetu qaama biraatiif hojjeta. Maaliif dila kana dalagan? Dila kana walumaa yaada kamtu jira? Qaamiin magaalaa Dirree Dhawaa waan godhuu qabu akka istiraakcharatti koree bittinneessaa san diigee koree haaraatiin dhaabuu danda'uu qaba. Maaliif hojjette ilaallee jira. Siyaasatti ilaallee jira. Maal akka isaan ta'an agaranii jira.
hawaasin naannoo feetoo dheeyxee ilaalamee jira. Warri jijjiiraman beene qaama mootummaa keessa jira. Mindaa mootummaa nyaachaa uummanni kun mootummaa nagee dhorku jijjiirama kanaaf gufuu warri ta'e uummata kana. Wallaahi armaa bataanii kana toora bittinneessaa maal jettanii kana isaan kana uummanni kan nagee qaba. Amma dheengaddaa asitti makalaakiyaan hanga ajaa'ibu takka ta'e makalaakiyaa keessa dhaabbatanii wallaahi ijoollummaan isaan dhawan. Kan irra saasni takka dachaatuu tana keessatti hin buune wallaahi qafiirumaa fi ambistanyaa irratti roobaa akka roobaatti. Maalii wanni kun uummanni kun qaama mootummaati moo qaama biraati hedduu nu ajaa'ibsiisa. Komii uummataa kana laalchisuun Komishinii Poolisii Magaalaa Dirree Dhawaa dubbisuuf irra deddeebiin yaaliin taasifne yeroof hin milkoofne gara oduutti aanutti ceenaa. Dargaggoonni jijjiiramni akka dhufuuf qabsoo jajjabaa gaggeessaa turan fayyadamoo hin taane jedhan qeerroon magaalaa Gada Basaasaa hojii dhabdummaan magaalattiitti babal'achuusaas dubbataniiru. Bulchiinsi aanaa Gada Basaasaa komii dargaggootaa dhugoomsuun rakkoo jiru furuuf hojjetaa jira jedha Abdusalaam Hasaan bal'inaan isinitti. Godina Silixaa magaalaa Hasaasaatti hojii dhabdummaan daran babal'ateera jechuun dargaggootni komatan. Dargaggootni OMN dubbisa akka jedhanitti qeerroon jijjiirama kana fiduuf qabsaa'ee eebbifamtoota yuunivarsiitii dabalatee ammas daandii gubbaa jiru. Carraan hojii argachuudha isii keessatti baay'ee dhiphaadha. Barataan yeroo hunda ni eebbifama. Haa eebbifamuyyuu malee garuu iddoon itti hojii hojjetu hin jiru. Fakkeenyaaf magaala kana keessatti hundi qophaa'ee dargaggoonni itti hojjetan walgaanii hojii hojjetan tokko hin jiru. Manneen gandaa daldalaaf oolan abbootii qabeenya harkaa fuudhanii namoota rakkoo keessa jiraniifis oolchuun hin mul'atu jedhan. Abbootii qabeenyaatu itti daldalata. Nama mana lamaa sadii of harkaa qabu jira. Suni haga hadhaatitti manni gandaa abbootii qabeenyaarraa kan mana lamaa sadii of harkaa qaburraa osoo hin fuudhamin haga hadhaatitti isaanuma harka jira. Isaanuma itti fayyadama. Bulchiinsa aanaa Gada Basaasaa gama isaatiin rakkoon hojii dhabdummaa jira jedhamee komiin dhiyaatee haqaa jedhe. Rakkoo kana furuudhaaf hojjetamaa jira jedhan bulchaa itti aanaa naannichaa obbo Irkoo Itichaa. Aanaa keenya keessatti potenshaala qabnu hundasaa cirracha irratti haa ta'u, dhagaa irratti haa ta'u, qonna irratti haa ta'u, ijaarsa irratti haa ta'u, iddoon hundisaa sakatta'amee iddoo carraan hojiitti uumamu hundarratti uumuudhaaf toora xiyyeeffannoo addaa goonee qabannee kan deemaa jirru ta'uu isaati. Kun dhuguma. Hojiin rakkoolee kana hiikuuf hojjetamaa jiru milkaadha jedhamu baatus xiyyeeffannoon itti kenname olaanaadha jedhan obbo Irkoon. Manneen gandaas abbootii qabeenyaa harkaa fuudhamee harka qalleeyyeef akka dabru kallattiin ta'e irratti dalagamaa jira jedhan bulchaa itti aanaa naannoo Gada Basaasaa. Lammiilee tibba darbee Saawud Arabiyaatii qabamanii gara biyyaatti deebifamaniif deeggarsi hawaasaa taasifameera. Lammiilee kanneen waaraan of dandeessisuuf deeggarsi gama hawaasaan cimee itti fufuu akka qabuu fi mootummaanis lammiilee kanneeniif xiyyeeffannoo akka kennu gaafatameera. Lammaa Huseen bal'inaan isinitti. Baatii tokko dura ilmaan Oromoo biyya Saawud Arabiyaatti Birgeeder Jeneraal Kamaal Galchuu dabalatee namoota hajjiif achi imalan simatuuf waltajjii qindaa'e sababa gochuudhaan gamana hidhaatti darbatamanii booda gara biyyaatti deebi'anii hojii malee akka hin teenye utubuudhaaf waltajjii magaalaa Shaashamanneetti qindaa'een waldaaleen hawaasaa akkasumas namoonni adda addaa garee fi dhuunfaadhaan arjooma taasisaniiru. Waltajjii kanaan mallaqni sassaabame qarshii 400 ta'a jechuudhaan yaada kan laate barreessaa waldaa dargaggoota Arsii Injiinar Roobsan Baalchaa deeggarsi kun hanga humni mallaqaa ijoollee kana waan waloo isaanii hojjechiisuu danda'u argamutti itti fufiinsaan kan gaggeeffamu ta'a jedhaniiru. Haalanis haa ta'u haala malee bakka tokkotti dhufanii erga biyya keessa seenanii namni kun durba 22 fi dhiira 65 walitti nama 87 namni 87 kun ammoo lubbuu 87 ka ofiitii fi lubbuu namoota isaan duuba jiru hedduu waa isaan duuba jiruu fi harka duwwaa qabamanii erga biyya galaniin booda haamilee isaanii cabdee ammas jiruu hammeennaa keessa akka isaan hin jiran. Dargaggoonni kunis ammumarraa aadaa waliin mari'achuu fi waliin hojjechuu horatuu qabu kan jedhan Injiinar Roobsan Baalchaa kaayyoo uummanni itti amanuudhaan arjooman hoongessuu akka hin qabne gaafataniiru. Amma eega dhufanii ammoo isaa irraa ka eeggamu tokkoffaa haamilee murachuu dhabu. Lammaffaan wal amantaa qabaachuu, waliin haasa'u, walitti dhufu, wal abboomu. Yoo rakkoonuu isaan jidduutti uumame immoo wal danda'u, of danda'u.
rakkoon keenya rakkoo isaanii ta'uu hubatuudhaan kan arjooma taasisan hunduu ni galateeffanna kan jedhan dubartoonni Suud Arabiyaa irraa as deebi'an mootummaan tumsa uummanni taasisaa jiruun cinatti deeggarsi barbaachisu akka taasifamuuf gaafataniiru. Mootummaa fi hawaasni keenya hordofee ijoollee tana anas dabalatee jechuudha hunduma keenya waan qabaniin nu cinaa dhaabbatanii akka nuti gadi dhaabbannee biyya keenya keessatti hojii dhaabbataa tokko hojjannee namaaf fakkeenya ta'uu dandeenyu akka nu cinaa dhaabbatan. Nu ammaan booda biyya namaatti deebi'uun barbaannu dirmamuu qara dirmamuun san ammallee itti deebinee akka maal deemnu inteenuu asumarratti hojjannee of jijjiiruu barbaanna. Gara oduu maddeen alaarraa arganneetti wayita ceenu ammoo paartiin Dimookiraatotaa Ameerikaa qorannoo pirezidaanti Doonaald Tiraamp aangoo irraa buusuuf kaayyeeffate jalqabeera. Pirezidaantichi morkattoota isaanii cabsuuf humnoota alaarraan dhiibbaa geessisaniiru jedhamuun himatamuu irratti argamu. Pirezidaanti Tiraamp garuu ta'ee jedhameen Dimookiraatotaan adamfamaa jira jedhu Guyyoo Waariyoo. That will allow us to determine whether to recommend articles of impeachment with respect to President Trump. Paartii war Dimookiraatota ta United States bulcha isaanii guddaa Donald Trump dhimmi morkattoota isa laafisuuf humnoota ala gaafate jechuun akka qorannoon irra banamuuf gaafatan. Hooggantuun olaantuun garee war Dimookiraatota Nancy Pelosi dhimmi Yuukireen irra Trump akka qoratamuu qabu gaafachuun pirezidaantichitti gaafatamuu qabaa jedhan. Trump immoo himata irra banan midhaasee mormachuun kun falfal yookaan mortummaa gatii hin qabne jechuun Nancy Pelosiif paartii isii ta war Dimookiraatota abaarsaan buxe baase. Gaaffii aangoo irrattifamaa Donald Trump tanaan miseensonni war Dimookiraatota guutuu deeggaruu jedhamee eegama. Taatullee miseensota garee war Riipablikaanota kuruuphachuun Trump aangoo irra mulquun ulfaattii jedhu xiinxaltooti siyaasaa gugurdoon takka Maariwaan Bishaarii fi Niik Roobizanfaan BBC Aljaziiraa raraaguu jiran. Waldhabdeen kun ka jalqabde gabaasaaf koomii qaamni basaas yookaan jaajjus Ameerikaa haasa bilbil bulchaan guddaan Ameerikaa Donald Trump pirezidaantii Yuukireen Volodimiir Zeleniskii waliin taasisan irratti hundaa'uunii jechuu jiru. Wanni isaan bilbilaan irra mari'atan guutuu beekamu baattullee Trump haasa bulcha Yuukireen kan waliin godheen akka Joo Baayidanii filmi isaanii qoratamuuf deeggarsiyoon taasisu baattan humni waraana san dhowwadhaa jechuu Yuukireen doorsisa turuusaa dubbatama. Trump jara kan lamaanii walaasaw amanuu sangoo fayyadamuun akka jara kan hin sodaachisin laphee dhiibee mormachuu jira. Trump yaayyuu seera cabse. Pirezidaantii Yuukireen tarkaanfii seera ta'is fayyadi tokko akka dabarsabdi qabna. Immoo Trump itti gaafatamu qabaa jechuun gameetti siyaasaatiif dubbi himtuun Dimookiraatota yaad godhameef cuf dhiisuun pirezidaanticha aangoo irra kaafamu qabaa yaad jedhiyeessite dhiirsi Melaanaa Donald Trump guyyaa dhaloota isa jibbisiif. Morkataa war Riipablikaanota Joo Baayiden isaatiin akka Trump aangoo irra kaafamu qorannoo godhamtu deeggaruu ibsus Trump aangoo irra kaasuu waan nam gaddisiisaat. Garuu gaddarki isaatiin hojjetu waan taateef jiifte waan akaayeen beeka dhukka irra kaasa jechuun morkata isa cima Donald Trump waakkaate. Trump erga fuul Twitter sarra waltaan sun dhoopeen warri Dimookiraatota beekaa imalan gar dhaabbata mootummoota gamtoomanii gorgufachiisuuf na falfaluu jiran kanaaf womtokkin fidan jechuun dhaadachuu jira. Womtaatee fuduuf siyaasa Ameerikaa ta senatoroota war Dimookiraatotaatiif Riipablikaanota jidduu godhamuu jirtuun Trump akkuma dansaa laphaasuu jiran. We're supporting a country. We want to make sure that Saati kanaaf oduun qabnu kanneen turan waan waliin turtaniif galatoomaa qophiileen keenyattuuf.